daawwattoota ayyaantu asalla nagaa kechanii fayyaa kechanii bakkee jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa qaqqabu. Amma akkana meeshaa qaraarra badhiin bura laffisaa jira. Sinus akkatti harmee teechanii wayii abbaa teechanii wayii haadha teechanii wayii fira teechanii akkatti daffistanii. Qarabicho amma maal hojjechaa jirta? Amma ganna kana teessitoo buna naa daffiftaare? Waan biraa maal hojjettaa? Mee hojiin kee ganna kana maal inni? Bakkee irratti beekti sin gargaara. Wanta kanaaf yoonaan jette siif haftaa. Naa hojjettu sooraan jette siifan hojjedha. Isa malees moggee kiyya hunda ishee Egaa ka daawwattoota chaayinaa ayyaantu asallaa nagaan koo sinaa qaqqabu. Egaa sagaleen ishii sin dhageechisa hidhee tanan yaada. Erga manni barumsaa cufamee jira jechuudha torbee kana keessaa dhugaa dubbachuuf ijoolleen hagam akka faayidaa qabdu amman argee jechuudha. Sirriitti hojjetti amma ganamaadha. Buna daffisaatti buna ganamaa teessee ofumaa ishiitiif mana bareeffattee mana astakakkaltee kaatee buna daffistee anatu buna sinii daffisaa jettee buna nu daffisaarti. Kana qofaa miti baay'ee jabduudha dhugaa dubbachuuf hojiin ishii umurii ishii wajjin hin deemu. Deebistee immoo nama yaadattilleedha. Bakka baay'ee nama yaadatti. Ani ishii bira taa'ee waan tokko yaaduu hin danda'u. Sababni isaa bakka dafee wanti tokko waan ati yaaddu galaaf waan ta'eef iyyuu dhugaa dubbachuuf warri ijoollee qabdan itti boonaa itti gammadaa isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo warri ijoolleen daa'ini dafaa daa kan akka ijoolleen jiru wanti hunduyyuu qarshiinis maaluunis ni dhufa yeroo isaa eeggatee garuu ijoollee dhugaa dubbachuuf kan akka ijoollee tasumaayyuu hin jiru. Yeroo keetitti yeroo si barbaachisanitti ijoollee kee qofaadha kan si cinaatti argamuu barbaadu. Ani baay'een boqochaa jira itti dhugaa dubbachuuf hunda dadhabeetoo galee hojii gizeen jiru bakka sirriitti na boqochiisatoo jirti baay'een itti gammada. Isiniin jechuun jaaladha. Anicho mee ijoollee akka keetitti mee nagaatti ijoollee akka keetitti namni baay'ee waadaa sii galee jira yeroo darbee maalinni warsi argisiisna jedhanii jechuudha. Isaan sanii mee nagaadhaa miti isaanillee intalli takka nagaa isiniin jettee akka jedhanii. Nagaa keechan ijoolleen daa'ima qabdanis daa'ima keechanitti nagaa naa himaadha. Kan daa'ima kiyyaa walitti argisiis daa'ima si ta'e garuu beeku garuu kana walitti argisiisanaan jettee wal nan argisiistu. Gaafii biraatis hin qabdaayi? Ishii bakka. Maamii wajjin gisee sagaleen keenya faarfannaa wajjin deemanaan jette sanii isa sanii akka adeemuuf kaayyoon natti himtanii. Sitti man nu faarfadhu boru faarfannaa kee faarfatta jedhanii bar ani koomentii isaa dubbisee tan jira. Sirriitti wanni si jedhanii too jira si jajjabeessanii jiran dhugaa dubbachuuf achirratti. Sirriitti bareedaa sagaleen kee garaa nama nyaata afaan kee mi'aa akka dammaayi bakka waa baay'ee jira. Ijoollee amaluma isaaniitidha. Waayis balleessuun isaanii dhoolu. Malee dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama cimtuu fi nama yaada qabeettidha. Amma ganna kana fakkii kaasaa jirti erga manni barumsaa cufamee yeroo tirfii ishiitti jechuudha. Yeroo kaan immoo ana gargaarti. Dhugaa waxii ishii waxuyyuu baay'ee mana sirreessoo waxii waxuu mana dabsisu mataa ishii of dandeessee jirtin isiniin jechuu jaaladha. Biraa kaa'ama waan tokko homa fataa jechaa tuma ganna kana baana ganna kana wantoota baay'ee wajjin hojjenna si wajjin isiniin jedha. Akkasuma immoo si fuulduratti waan itti himuu jiraate taanan isaan amma asin jiranii. Raawwatte? Ani viidiyoo kan wajjin hojjenneeti nan jaalatanii isa sanis yoom na deebisa. Si deebisanii jiru. Sirriitti si jaalanna siin jedhanii jiru. Asumaan dhugaa dubbachuuf aannan gaafii sirriitti nama gaafatti. Anaayyuu gaafii bakka guyyuma hundaa gaafii dana biratti gaafii baay'ee nama gaafachuu jaalatti.
Kanaaf ammallee gaafitti ta'eetu sin gaafatti sin jechuun jaaladha. Gaafii biraa yoo qabaatte. Gaafii biraan qaba. Gaafii biraa fixatte. Sini chaayinaa ayyaantu asallaa kana seeraan hin hordoftanii like sheerii walii godhaadha. Ishiin koomentii sinii barreessitu like sheer sinii gootii. Gisa baay'ee gisa ishee silkii laaltu siniif like sheerii sinii gootuun argaa ishiidhas akkasumatti like sheerii godhaatu. Dhugaa dubbachuuf kana fa'aa amma waan gorfamte fakkaattu isuma dhugaa ani waan tokko waan kana calliseetan viidiyoo irratti waraabe malee ishii viidiyoo waraabaa waan akkanaa dubbatta dheetiin jechuudha. Kan ishiin uyyuu dubbii nama danda'u jaataate fuuyyuun isiniin jechuu jaaladha. Egaa dhuguma gizeen sheerii godhu yeroo hundaa na bira gizee jirtu na argiti. Kanaafidha gaafitti uume. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaabuna haala kanaan nu daffisaa jirti. Haannichooni guyyaa har'aa isiniin jechuun jaaladha. Akkatti fataa jenneetoo jirraa hundi keessan warri kaa. Dafa ijoollee kan akka ijoolleen jiru. Dhugaa keessattummoo ijoollee dargaggummaadhaan daawwachuun waan xiqqaa miti. Gaafa xiqqoo achi siqan baay'ee tokko nama fayyaddi. Nama boorti bakka daa'imti dhugaa boqonnaa sammuu ta'ee tajaajilanii karaa kootiin daa'imti jechuun ani baay'een itti gammada yeroo kamiyyuu isiniin jechuun jaaladha. Egaa kaa'amma koottaa hundi keessanuu buna dhugaayii buna haannichuun daffiftu baay'ee mi'aa isiniin jechuun jaaladha. Nagaatti jedhiin kaamoo yaada biraa qaba. Nagaatti tura aga viidiyoo biraatti namatti deebiin. Bakka ishiin nama jaalalaati suma dhugaa bara akkanuma amaluma ishiitti iyyuu akkana isiniin jedha haala kanaan dhiyeeffattee toteessee akaa jirti bunaa isiniin jedha waggaa daffee immoo walitti deebina akka turtii gaarii.